زرت نجا كيساني مي بقى نجا هندفتني ويلكام أنا أعرفه والله سلا أمة سوالو كان أنتك أدبستو الأديمة والله وأنا إنساني باي نوت أجامي زرا سلا أمة سوالو دا باي كيس كينيا نميد إجرا ركون إنسان الرجع هجرو باي كيس كينيا نميد إجرا قالوا واني قونو توكو هنجرو يعني هنك دندينيو مي هنك دندينيو وري فيسبوك أنا رجرو لين سجليدان akkasumatti sagalee biras taree qarqaarsan ummata miidhamaa jiru akkasumatti ammas ummanni Itoophiyaa jirtanilleen wanni natti fakkaate waan xiqqoo way dubbachuudha deema wallahi maal seetanii obboleeyyan tiyya gubiin walloodha gubii teenya rakkoon isaanii rakkoo teenya arraan tana warri suudii keessa jiru humaa isaanii godhuu hin danda'u nuti fagoo jirraa isaanirraa arranta naqeeroo nama kara milheena meeqaatu yookiin suudii yookiin akkasumatti Ameerikaa keessa jira akkasumatti Yemen illee biyya namaa keessa takkaa jirtu dhufee karaa kanatti hidhamanii achi deebi'uun hin jiru kara suudii dhufuun hin jiru jechuudha isiniif galaami yaa ummata walloodha inna wanni ammaan tanaan jechuu barbaade rakkoon keessa rakkoo keenya baay'ee tokko garaanu nyaatu jira wanni isin arra jirtanii wanni isin irratti raawwatamaa deemaa jiru baay'ee tokko keessa keenya nu miidhaa jira Oromoo guutuu jechuudha garuu ammaaraa cidhamne waanuma isin goonu dhabne tahaftee rabbi isin bira haa dhaabbatu rabbiin dandahaadha biyyuma keenya guutuu rabbiin nagaa haa buusu hanqa dammoo isin hanqa jiruun jirtanitti isinilleen biyya jirtanii namatti iyyadha akkasumatti yaa lammii keenya nu qarqaaraa jaati lammii keessanitti illee sagalee keessan baafadha osoo dandeettii numa qabdanii osoo dandeettii qabdanillee dandeettii keessan san irratti warra Arsii akkasumatti warra Harargee akkasumatti sagalee nuuf tahaa jaati halkaniif guyyaa isinillee miidiyaa qabdan irratti dubbadha hin callisina rakkoon keessan baay'ee isinitti guguddataa jira babal'ataa jira waani keessan baay'ee garaa nama nyaata qabeenyi keessan isinirraa saamamaa jira akkasumatti manni keessan gubataa jira akkasumatti ilmaan keessanillee bakakkaa isin hin beene dhumaa jirtanii baay'ee nama azaazantanii nuti Oromoo waan isin goonu wallaallee jirra nuti ammoo sila keessanii yoo miidiyaa irratti ol bahanii gizee haasahanii wallahi laaluu dadhabnee jirra miidiyaa maaliif jennaan rakkoon gizee hunda deemaa jiru warra wallooti irratti inna rabbiin isin gargaaru ka hafeen du'aadhaan isin bira dhaabbanna inna maal jechuu barbaade irraan tanaanii bakkuma jirtanii ummanni kun isiniif muratanii jiranii waan isin irraan tana daarii amma biyya daaritti waan argamtanii fi gizee hunda rakkoodhaan isin irratti daddeebi'aa jiranii maaliif jennaan tuffii Oromoodhaaf qaban agarsiisaa jiranii malee isinirraa rakkoo qabaataniiti miti maaliif yoo nuti ka isaan akkana goonu taate ha bakka injiraami isinirratti waan tokko raawwatanii akka namni chaas jedhee ka'uu fi tuffii Oromoo agarsiisaa jiranii tuffii Oromoo kana akka isaan agarsiisu deemu nulleen argaa jirra isinilleen argaa jirtanii garuu isin tanaaf tana jidduutti baay'ee miidhamaa jirtanii akka isin miidhamaa jirtan argaa jirra wanni isin godhuu qabdan duniyaa keessanii fi ilmaan keessan xixiqqoo fuudhaatii kara bakka isaan isin arkuu hin dandeenye baqachuu hin dandeettanii hanqa biyyiti kun nagaa ta'uu yookiin dammoo akkasumatti ilmaan xixiqqoo fi waan akka nibrata keessanii kana kara akka baadiyyaadha amma warri katamaa keessa jirtan bakka isaan isin arkuu danda'an sanii xiqqoo siixanii nibrata keessanii fi ilmaan keessan sanii kayyoo wanni tokko dhufe rakkoon guddaan tokko dhufe jalaa fiigdee bahuu hin dandeenye daa'ima inna akkasumatti qabeenya keessan qabeenyi miila qabaatee jalaan fiigu warra nafxanyaa kana jalaa jechuudha isin qabeenya keessan kana guurrattanii bakka wayitti godhachuu ni dandeettanii maaliif jennaani bakka isaan dhufuu hin dandeenye bakka isaan sodaatan jechuudha kanaan tokkoffaa dura iftabaabbara osoo rakkoon guddaan isinitti hin dhufne bakka jirtan sanii bakka akkatti adagaan kun gizee hunda irratti daddeebi'aa oolu kana bakka sanirraa sossa'uu yaada ka hafeen ammoo hin callisina abboonnis akkasumatti biyya jirtan keessaa baha yaa Arsoo yaa Harargee hunda keessan biyya hunda isaaniitu maqaa tokkoon dhahaa nutti dirmadha jedhaani wal malee homaa hin qabnu baalli nuu muka malee hin bareedu yaa lammitiyya tanaafuu qeerroon Itoophiyaa keessa jirtan akkasumatti warri walloodha saba keenya obboleeyyan keenya Oromoo teenya nama tokkicha nuti akkasumatti Arsiilleen walloo dirmadu Harargeelleen walloo dirmadu wallolleen gaafa rakkoon kun rakkoon akka amma isaan irratti deemaa jiru kun Harargee keessa silaa dhufe walloon qabattoo isii hidhatteetti kilaashii isii fannifattee akka makiinaa kireeffattee makiinaa guuttee isinii dhuftu wallahi namni hundi abdii qaba maaliif jennaani
walloon ummata qomna gariidha ummata if duuba hin deebine ummata du'allee hin sodaanne akkasumatti xiqqaaf guddaan isaanii ummata ruuhii tanaaf bootaa hin kennine jechuudha maaliif daa'imummarraa giseen argu walloo tana eega marxoo isii marxifattee albee isii suuqqattee qawwee isii fannifattee deemu takkaa hin agarre arsiin keenyallee bargaaf tokko bar kilaashii firraa buusee lafa kaayyu harargeen keenyallee mancaafee ulee deemtuun mana keechi harka qullaa deemti isinii galee garuu wallooni takka akkasitti isii qawwee kana ifirraa gabbuustee deemtuun agarre waan kara sanitti dhiira isiinuu ifirra jirti garuu karaa isaan hin agarreeni naxaqaa jiran mistiginnaan jechuudha nafxanyaan akkam godhaa jira karaa isaan ifirraa hin beeneeni isaan irratti rakkoo adda addaa raawwataa jira kana waan ta'eef lammiti yommuu inni nuu baala malee hin bareedu waliif dirmadha yoo isaanirraa yoo isaan wajjin dhukaasa ka wallaaltan tahee maqumaaf bira dhaabbadha qeerroon arsii qeerroon harargee akkasumatti biyya jirtan keessa meeqa adirmadhaa fi maqumaafuu bira dhaqaamee maqumaafuu bira dhaqaati bira dhaabbadha mee qabeenyi isaanii akkasitti yoo ummanni amaaraa gamaa gamanaan qabeenyi isaanii gizee isaan bakka kaan itti buutee rifatanii qabeenya isaanii kanarraa itti galgalaa'ee karaa fiigan wallaalanii yoo isaan qabeenya isaanii kana dhiisanii maatuma ifaanii guurratanii yoo qabeenya kana dhiisanii yoo bakka wayitti irraa baqatan bakka isaan irraa baqatan sanitti duubaa dhuftee amaarri qabeenya isaanii kana yoo ka duubaa saamattu xiqqishumallee isinitti hin dhagahamu xiqqishumallee isin hin quuqu qabeenya akkatti amaarri guuraa jirtu kana arsii hararge jimma akkasumatti asallaa shaashamanneen qabi akkasuma isinummaanuu dhayxanii qabeenya kana jalaan fuutanii isinummaanuu qabeenya kana silaa fuutanii fi if bira keechanii fi yookiin gizee isaan akkanatti yookiin isaan maatiidhaan deemmatan isaan qabe isin dhukaasan dhiisa ka dhukaasaa dhiisa dhaqaati arraa nama ajjeesaa miti dhaqaati namarraa ajjeesaa osoo hin ta'in gizee isaan akkana qabeenya isaanii kana dhiisanii dheessan kana isin dhayxanii maa kana wajjin hin qarqaarra kabira ajjecha rakkoon qabu sani yoo isaan ifirraa deebisanii bakka isaan dadhabanitti rabbiin bira jira inna isin tanuma tanaahumaa hin gargaarre mee isin tanuma tanaahuu dheexanii nama manni tokko irratti gubatee namumaatu itti dhaqee mana san ibiddarraa dhaamsa mana namni keessaa du'ellee namumaatu dhaqee waliin awwaala isin namuma duddu'ee ciisu kanaa dheexanii waliin awwaaluu dadhabdanii Oromoo kutaa 11 keessa Oromoo 50 miliyoona 50 meeqaa keessa abboottan maal hojjettan isin hanga Facebook irra yaatanii waan biraa olii gad ooftan yoo deemtanii saba keessan bira dhaabbattanoo arra amaara keessa yoo namni tokko du'e amaarri hanga ji'a 3 ji'a 4 waanuma sadii haasofte halkanii guyyaa manatti ol deebitee hirraftu nyaattee dhuydu amaarri bakka isiin itti warqii taate bakka tana akka Oromootti chokolaattaa miti amaarri isinii galee amaarri chokolaattaa miti akka Oromootti Oromoon bari chokolaattaa taane barnuti chokolaattaa afaanumaan bichaa dubbatuu taane beektanii warri Itoophiyaa jirtan warri Suudii jirtan silaa warri Suudii jirtanii fageenya arraa fagaatanii jirtan wanni isin godhuu qabdaniif isinillee hin beektanii akkasumatti rakkoo isaanii arraa kaffalam isinillee akkasumatti rakkoo isaanii san qabeenya isaan jalaa gubataa jiru ijoollee isaanii ka jalaa dhahamtee mana hospitaalaa jirtu qarqaaruudha isin wanni isin godhuu qabdan qarqaaru waan rabbiin isinitti beekuun dabarsuufiin akkasumatti qarqaarsaan bira dhaabbattan garuu qeerroon Itoophiyaa jirtan abboottan Itoophiyaa jirtan warra aayyota hin tahin warra dulloome hin tahinii gaditti warra waggaa 70 60 akkasumatti qeerroon waggaa 30 maaluma hojjettan isin hanqa obbaleeyyan keessan amaarri nafxanyaan isin jalaa fixxu isaan illee fixxee qabeenyi isaanis duubaa deemtee saamtu maaluma eedan dhiira akka keessaniitimi qeerroo akka keessaniiti barjoolleen amaaraa san ka arraan tana nibrata walloo jalaa guuraa jirtu jalaa fuutee qotilee isaanii gurguraa jirtu re'ee isaanii gurguraa jirtu firaash isaanii fuutee mana haraqetti qarshii 50 gurguraa jirtu dhiira akka keessaniiti bar dhiira akka Oromooti bar dhiira akka ijoollee qeerroo Oromooti bar isin garaagarummaa qabdi isinirra daaba qabdimoo isinirra maal qabdi dhiira akka keessaniiti bar tanaafu isin arraan tana yoo nafxanyaa sanarraa ajjeesuu dadhabdan nafxanyaa san wajjin yoo dhaabbachuu dadhabdan gizee isaan nafxanyaa wajjin lola eegalan qabeenya isaan booda duubaa dhufanii jalaa guurratan san maa guurtanii fi bakka tokkotti hin neenyeef makiinaa arraan tana kiraa qarshii 3,000 4,000 Itoophiyaa keessa ni beeyna kanallee waan sila makiinaa kontaraata makiinallee ni beeyna arraan tana osoo isin maqaaf nuti Oromoodha maqaaf nuti Oromoo tokko alaabaa nuti qabannee deemnuuf kanaaf isaan illee du'aa jiran kabiraa hin jiru bara
isiniif galami isaan illee barkanumaaf du'aa jiran isiniif gala hanqa tokkotti tanaafu qabeenya irraan tana qeerroon amaaraa fuutee jalaa akkanatti mana haraqeetti gurguraa jirtu kana silaa kanumaayyuu jalaa fuutanii fi ol keechanii fi wanni biraa haftu silaa kanumaayyuu qarqaasa gootanii fi waan guddaa gootanii fi akka kiyyatti jechuudha isiniif galee tanaafu namni gizee jiru waa walii godha Acaalu du'eefuu namni homaa hin goone Acaalu du'eefuu namni waan tokko hin goone ni beekta torbaanuma takka iyyinee usne wanni takka wanni godhame jira hin jiru nafxanyaan akka nuti laal qabsoo keenyarraa walaa taane azan irra teenyuu fi nu rifachiisuuf nu adda baabbaruu fi ummata walloo kana gizee hunda ajjeechaan sanyii duguuggaan qabeenya isaanii harkaa saamuun itti dhufaa jiran akka isaan harka kennanii nafxanyaa qarqaaruudhaaf kara nafxanyaa deemaniif isiniif galaa miti fi ummata affaaris achiinis akka ummata akka ummata natti maka ummata abaawoo kana achiin kara yookiin kara affaariitiin akka gizee inni seenu isaan wajjin nafxanyaa kana wajjin qarqaaru agartanii sanii fi warra affaarillee takka takkaan keessaa guuranii ajjeesaa jiran wanni isaan ajjeesaa jiraniif isinii gala sodaachisuuf tokko yoo arraantan tokko biratti ka ajjeesan taate kunillee baruuna ajjeesa jedha waanuma nafxanyaan san jedhuun fudhatee deema beektanii du'urra waan inni naan jedhu kana godhu wayyaa jedheeti akkas nuuf yaada jedhaniiti tokko biratti ajjeesaa jiran isinii galee sodaachisuu fi asbaraarra'uu fi jechuudha misaaliif ammaan tana yoo annam tokko ammaan tana ana biratti yoo nam tokko ajjeesanii isa akka godhanii dhufanii ati yoo amma nu wajjin taatamoo du'uu barbaadde yoo naan jedhan lubbuudhaan hin sodaadha yookiin na ajjeesaan jedhaanii yookiin ammoo lakki nan ajjeesanaa kara keessaniin tahaan jedhan akkas nama godhuu fi tokko biratti ajjeesan isiniif galaamti kanaafu ummanni kun cinaan sodarraa waan hin taane tahaa jira akka dhabarraa waan hin taane tahaa jira tokko ammoo osoo beeku tahaa jira innaa ummata nafxanyaan akkana godhuudhaaf sodaachistee kara ifii bituudhaaf deemtu kana yoo bira dhaabbattanu waliin dhumna hin sodaatina azoo jettaniini yoo bira dhaabbattanu jalaa fiiganii bahuulleen dhiirummaadha sodaan jedhamtu jalaa fiidanii bahuulleen dhiirummaadha yaa ummata wallo yaa obboleeyyan kiyya na dhagaha saaftiin rabbi sinaa gargaaru du'aawuma isinii goona nuti dubartiin leeni silaa wanni isinii goonu tokko hin jiru akkatti naftu ni bariiti akka galgalaayetti naftu ni bariiti inna isaan illeen dammoo dachatti irraa kafalama warra nafxanyaa kana abiyyuma akkana nu godhaa jiru kana dachatti irraa kafalama insha Allah turti malee dachatti irraa kafalama isinii galee dhugaanni qallatti malee cittu jedhan inna isinillee waan isinin jechuu barbaadu bakka jirtan sanitti yoo ka nafxanyaan kun haala isinii hin dandeenye isinitti hammeessu taate akkaataa isin godhuu qabdan isinii hima jalaa fiidanii bahulleen dhiirummaadha isinii galaami bineensa tokko jalaa xiyyitiin kee yoo si harkaa dhume osoo bineensa san ifirraa ajjeesuu deemtu xiyyitiin san yoo si harkaa dhume xiyyitii kee qabattee jalaa miila keetiin humna keetiin jalaa bahuunu dhiirummaadha tanaafu sodaa isinitti sodaatti kara sodaatti hin fudhatina kara namni yookiin nutti kolfatti hin fudhatina jalaa baqatulleen jalaa dhokatulleen dhiirummaadha isiniif galaami oromoon teenya garaa walitti jabaatte waan garaa walitti isin jabeesse hin beenu yaa ummata Itoophiyaa jirtu waan garaa akkatti walitti isin jabeesse hin beenu yaa lammitiyya ummata walloo jechuudha ummata walloo wanni ani isinidhaamu akka kiyyatti silaa lammii teenya garaa isinitti jabaattee jirti garaa waan isaan jabeesse hin beenu silaa garaa walitti jabaachuu baanne Arsii keessaa makiinaa guutuun isinitti dhufan Harargee keessaa makiinaa guutuun isinitti dhufan akkasumatti biyyuma jiran keessaa silaa makiinaa guutuun isinitti dhufan isinii gala arraantana jechuudha arraantana isin akkamitti nafxanyuma kana rifachiisuu dadhabdan nafxanyuma kana akkamitti rifachiisuu dadhabdan yoo waan tiraanspoortii waan warra walloo bira dhaquunii dadhabe waan walloo makiinaa kireeffattanii akkasitti silaa miilaan deemamee hin dhaqamu Arsirraa kara walloo miilaan hin deemamu Harargeerraa kara walloo miilaan hin deemamu sanni beena yoo ka waan makiinaa kireeffattanii ittiin dhabdan ittiin dhayitan san dhabdan taate warra Suudiin nu qarqaara akkana goona maa hin jedhina
waan itti makiinaa kireeffannee ittiin deemnu dhabneen tuni soba beektanii tuni soba yoo waan akkasii karakkattan taate waan akkasii karakkattan yoo taate ummata suuditti dabarsa ummata Ameerikaa jirutti dabarsa mii isin qarqaaruu haa dhabani kanaan jechuudha ijoolleen suudii jirtu hanqa dandeessu sagalee isinii tahuun nafxanyaa dhugaa itti himuun waan isaan Oromoo keenya godhaa jiru suudii keessa Ameerikaa keessa dhugaa itti himuun warra suudii jiru dhageeffadha qarqaarsa waan qabanirraa qarshii 50 qarshii 10 20 30 tahee ka isin qarqaaraa jiran warra suudiiti tanaafu yoo rakkoon guddoon isinirra jiraatte yoo waan isaan bira dheexaniin isaan qarqaar godhuu fi dhabdan qabaachuu dhabdan san yoo taate ummata suuditti dabarfadha huno miidiyaan guddaan ni jira miidiyaatti himadha miidiyaan isinii haa gabaasu isinii haa dubbatu warri suudiidha warri Ameerikaa ittuma jira ammas isiniif galaa miti garuu maallaqa biras kutee wanni walloon barbaaddu maqumaafuu nafxanyaa kana rifachiisuudhaaf biyya jirtan keessa makiinaa kireeffattanii waan qabdanirraa duniyaanuu ka isaanuu irraa dhumaa jiran duniyaa isaanuu ka horii 50 horii 40 horii 30 irraa horii 20 irraa 10 irraa horii 5 irraa du'aa jiru ilma namaati ilmaan 3-4 dhiisee ka duniyaa caalu ilma jaartii dhiisee haadha abbaa dhiisee karraa du'aa jiru ilma namaati innillee duniyaan tanuma miliheena 10 qabaadhu miliheena 100 qabaadhu ka gabbaatee makiinaa jala seentee arraa duutu duniyaan abadan isiniifan himaan warri duniyaa jecha bololee Itoophiyaa keessa arsii keessatti akkasitti goota meeqatu jira ka duniyaa qabu nama meeqatu jira ka arraan tana lammiin isaa walloon jalaa dhumaa jirtu isin nama meeqatu jira arsii keessaa iyyuu namni maqaa qabu namni qabeenya qabu ka horii 100 qabu ka gaala 100 qabu meeqan tan jira isin arraan tana makiinaa takkitti kontiraata fuutanii makiinaa 2 kontiraata fuutanii ummata irratti feetanii qeerroowwan irratti feetanii xiyyitiin maaliif qawwee hin qabaanne ulee qabattanii maaliif arraan tana nafxanyaa kana garaa gubuu dhabdan isin arraan tana amaarinu ta ulee qabdu uleedha ta xiyyitii qabdu kilaashin qabne bar ka kilaashi san keessa bar wanni namatti dhukaasan hin jirreetu qullaa fannifatee Oromoo bichaa rifachiisuudhaaf arre guddaan isaanii bar qawwee isaan fannifatanii deeman san keessa xiyyitiin hin jirtu bar isiniif galaami xiyyitii waan namatti dhukaasan san hin beektan maqaa isii hin beekon isiin sanuu keessa hin jirtu ka isiin san keessa hin jirreetu arra guddaa harki arra guddaan garuu maaliif akkasitti qullaa deemaniin Oromoo rifachiisuuf nuti amma isaaniif xilaataami nu xilaata kana nu rifachiisuuf jechuudha akka isaanitti isiniif galaami isin arraan tana isaan akka isaan godhan san caalaa maa godhuu dadhabdan achumaayyuu maqumaaf biyyuma walloo san keessaa dheexanii achumattuu makiinarraa gadi bubuutanii akka nama jagna ta'etti makiinarraa gadi bubuutanii yoo isaan dhukaasa isaanii eegalan maa jalaayyuu fiidanii maa hin baqanne gurrumaafuu dhaqanii maa isinii dhaban arraan tana nafxanyaan Oromoo walirratti duutii maa isiniin jechuu dhaban Oromoo taraa naachoo Oromoo farii naachoo Oromoo monyi naachoo maa isiniin jedhan maaliif isiniin jedhan maa isiniin jedhan akkana arraan tana yoo gizee dhukaasni walitti baname feetan huura seena feetan mana namaa seena feetan lagattis tara feetan makiinaa irratti dhuftanitti dacha'aa deebi'a garuu gurruma saniifuu hanqasumaafuu biyya san keessa dheexanii walloo bira dhadhaabbattanii namni miliheena takka jedhaamti namnummaan kuma mee 50 mee yookiin namuma 100 mee dhiisa mee hanquma tahee haa ta'u mee arraan tana namuma 100 takka dhabne bar warra walloo biratti ka'ani miliheena yaamu kanaa miti namuma 100 takka namuma 200 dhabne bar Sinigala arra silaa namnummaan 200 300 arsii keessa jimmaa keessa ka quuqama qabu ka sanyii abiyyi hin ta'in ka sanyii nafxanyaa hin ta'in sinigaleemi ka sammuun bal'oo jechuu ka karaa ilmi namaa deemaa jiru jechuudha akkasumatti Harargee keessa arsii keessa biyya hunda keessa nahuma 100 takka arraan tana walloo bira yoo dhaabbattan haasida meeqa torraa cabu nafxanyaa meeqatu ibduubarraa deebi'a nafxanyaa meeqatu garaan isii rifata isinarra tanumaa godhuu dadhabdan kanaafu ani Oromoodha jechuu bichaan bu'aa hin qabu ani Oromoo jechuun bu'aa takka hin qabu kana akka amaara tokko zarraf yandazii lijne akkas ta'aa jirtan isinillee
Siniif galame akka ummata Goojjaamee moo Goojjaamee akka ummata Goojjaamsan akkas tahaa jirtan. Ummanni Goojjaam maal seetan akkas godhatan. Arakkaata wayii bakka anumatu dhiira, anumatu hambassa, anumatu hun bakka anumatu waan hunda dandahaadha jedhan. Isinii galee garuu yoo itti dheeyta takkituma wit si harkatti jetti. Takkituma si harkatti kufti. Isinii galee Oromoon teenya tokko akkas tahaa jira shokolaataa jechuudha. Isinii galee shokolaataa hin tahina. Shokolaataa hin tahina. Gizee tallaaja keessa kaan chokolaataan ni jabaata. Gizee achi keessaa fuutee lafa keette baqee dhuma. Isin gizee rabshaan ka'ee bicha yee jettanii gizee rabshaan dhaabbate callisuudha. Akkas godhuu miti. Kisuma kamuu wal bira dhaabbachuudha. Keessatti warri Itoophiyaa jirtan arraan tana warra wallooti warri Suudii jiru homaa godhuuf hin danda'u. Wanni warri Suudiitii fi Ameerikaa jiran godhuu danda'an qarqaarsa bira dhaabbatuu bichaadha. Maatii isaanii harkaa dhahamanii mana haakimaa jiran itti sadaqatu birri isaanii wadhaanu. Bakka waan akka xiyyitii kana waan akkanaa dhaban gargaaru. Ammas itti jirti ijoollee Suudii sirriitti duraayii godhaa fi qaqqabaati. Itti jiran uummata waboo biras kopheen xiyyitiin kan itti jiran ijoollee Suudii jirtu. Keessattuu Ameerikaa baay'ee qarqaaraa jiran dubartiif dhiiraan qabi. Itti jirraa jechuudha. Alhamdulillah fayyaa hanqa rabbiin nu kennetti isin bira ni dhaabban. Ka danda'u sagalee. Ka danda'u waan tokko rakkina keessan poost isinii godhuun itti barreesse akkasumatti sagalee isinii tahuun isin bira jirra ijoolleen Suudii tanaan isin bira jirra. Biyya keessa jiraanne isinii hin dirmannu. Biyya keessan keessa jiraanne isin bira hin dhaabbannu. Wanni isinii goonu hin jiru nuti asumaa garaan nu gubata beektanii. Arra ijoollee qeerroo ijoollee dhiiraatii miti nuti dubartiin garaan nu gubataa jira yaa uummata Walloo. Isiniif galami nuti dubartiin garaan nu dadhabaa jira rakkoo keessan kan garuu akkuma goonu wallaalle. Isiniif gal takka warra Affaariif garaan nu gubat, takka uummata Walloof garaan nu gubat, takka akkasumatti nama keenya ka tokko qeerroo teenya qabanii ija namaa duratti nafxanyaa wanni inni raawwataa jiru. Ifaa bilisatti nu haa galu. Abbaa fadhan haa ajjeesan, abbaa fadhan haa dhiisani. Hirrifatina abadan. Abadan hirrifatina. Wanni isaan godhaa jiranii gizee achi laallee agarru tokko biratti tokko ka ajjeesaa jiranii fi nama lama Oromoo kutaa 11 duratti miidiyaa irratti akkana Liibiyaa irratti waraabaa wanni isaan ajjeesaa jiranii fi nu rifachiisuu fi nu adda baabbaruu fi baqqaanin jiraa miti ree mootummaan kun nama ajjeesa jennee akkuma isa jalatti bullu agartanii akkas godhuuf akkanatti harkatti galfachuuf tokko biratti ka ajjeesaniif abadan akkuma Jawaar jedhe sanii yoo kan ajjeesan kanatu dhalata yoo kan ajjeesan kanatu guddata yoo kan ajjeesan kanatu dhufa ajjeesanillee hin fixan. Sini galee isaanii tokko biratti tokko ka ajjeesaniif Abiyyi muudin isaa nu galee jiran nafxanyaan isa jala deemtuufi ummanni isaa wajjin dalagu hundi isaa karaan isaaniitii fi akkaataan isaanii muudin isaanii nu galee jira. Oromoo isiniif haa galu. Abbaa fadhana ajjeesan abbaa fadhan haa dhiisan harka hin kennina hin sodaatina abadan. Abadan hin sodaatina. Wanni Abiyyiin tokko biratti ajjeesuufi Oromoo rifachiisuufi akka Oromoon sodaattee biyya jirtu keessa Abiyyiin nu ajjeesa jedhanii harka kennaniif dhumaa malee ittiin kennina ammas. Siniif galaami warri Itoophiyaa jirtan. Warri Itoophiyaa jirtan rabbi sinaa eegu. Illi itti godhadha isinillee. Yoo duutan lubbuun duraanuu gizuma dhalattu akka duutu rabbiin nutti hime. Du'aa fi jirullee wal bira nuu kenne rabbiin. Siniif galaami. Waa hundaa wal bira nuu kenne rabbiin. Tana duraan beeka. Yoo qaniin keessan gahe osoo isin homaa hin ta'in osoo Abiyyiin xiyyitiin isin hin dhahin osoo Abiyyiin waan tokko isin hin godhin numa duutan. Qaniin isin geenya. Sinii galaami. Yoo qaniin isin gahuu baate Abiyyii miti abbummaan fedhe homaa isin godhu hin danda'u. Tanatti amana. Tawakkaltu alallatti amana. Rabbii keessan guddatti amana. Ifi guyyaa rabbiin isanii katabe sanitti amanaati hin sodaatina harkan kennina. If duuba hin deebina abadan. Silaa wanni gootan hin jirtanii bara. Jalaa fi danillee baqachuudhaaf biyya dhalattan keessa jirtanii biyya haadhaa fi abbaan obboleessa keessan keessa isinii jiran keessa jirtanii qabeenya qabdanii haadhaa fi abbaa keessan dhiiftanii bakka itti baqattanii qabdanii qeerroollee tanaafuu baqachuu hin dandeechan. Maaliif waan arraa baqattan san silaa harki qullaa taatan dhugaa ni baqattan. Garuu akkaataa itti baqattan hin qabdan. Tanaafu lubbuun gaafa dhalamte duute jedhan sini galee miti hin sodaatina abadan.
banni arra abiyyiin biyya kamiin keessa arsiin bahaan kibbaan kaabaan deemee nama ajjeesaa jiruu fi sodaanuu keessatti uumuuf akka oromoon harka kennituuf karaa gabaabaa namni harka kennu ammoo hin jiru abadan takka takkaan dhumtee duuti malee wal jala namni harka kennu hin jiru sodaatina tana dhugaa itti hima feetu barus ajjeesi jedhaani namni harka kennu hin jiru abadan nama lama sadiini miti nama kuma tokkoon illee ajjeesi jedhaani oromoon miliheena 50 meeqa hin dhumtu jedhaani oromoon abadan hin dhumtu siniif galaan oromoo fixanii likkii amaaratti gaddeebsuu deeman amaara beeytanii miliheena amaarri beeytanii kara miliheena takkaayyoo geettu beektanii tanaafu isaanii wal nu qixxeessuu deeman abadan hanqa fadhee arraa haree arraa ajjeesee fixuyyuu amaarri roobii oromoo hin geettu hin sodaannu harkan kenninu jedhaan siniif galaan qixxee oromoo silaarraa fixeeyyuu abiyyi abadan namni harka kennu hin jiru tanaafu qeerrawwan Itoophiyaa jirtan hin sodaatina hin tadababbarina isinummaan bakka hin fakkaanne dhaqina bakka akkasumatti yoo waan tokko hojjettan ifirraa laalaa hojjedha waan tokko ni jiraami waan ammaan sana isaan bakka isaan itti isin arguu dandahan dhaabbattanii waan badiin hojjetina siniif galaami kuni sodaa osoo hin ta'in qaruuxummaa mataati sodaa osoo hin ta'in qaruuxummaa mataati siniif galaamiti dhiira jechuun bakka nafxanyaan sin agarte teessee hisaaba irratti dalagula qumaara irratti taphachuu nama jechuun jagana jechuun dhiira jechuun bakka isaan sin agarre teettee hisaaba irratti taphatte laal xibbee irratti taphatta sini galee akkas godhaa malee kara keessaatiin caawataan kara keessaatiin malee isin face to face baatanii yaa qeerroo Itoophiyaa yaa qeerroo abiyyiin irraan tan gubbarra caffaraa jiru dhageeffadha katamaa keessa deemtanii ani dhiira nan bulchituu nam hin jedhina kuni bu'aan qabu kuni akka chokolaattaa sin godha sini galee sini galaami kuni lubbuu keessanitti taphachuu sini jedhama lubbuu keessanitti taphachuu jedhama wanni sin godhuu qabdan yoo sammuu qabaattan yoo ilmaan oromoo taatan qumaara kara keessaatiin itti taphadha xibbee irratti taphadha siniif galaami samboodee wanni tokko kaate isin karaa adii dhiistaniiti karaa biraatiin itti dhuftanii waan feetan hojjetuu dandeettan arraa tana sammuun deema afaanin osoo hin ta'in sammuu keessaniin deema siniif galaami ani dhiira jettanii akka amaaraa zarraaf jettanii adagaa ifirra illee geettanii nama biraa saba biraatirraa illee hin gahina dandeettan amma jawaar mana hidhaa taa'eeti nafxanyaa akka buddeenatti isaan qicaa jira bar akka buddeenatti isaan maraa jira bar siniif galaami akka buddeenatti harkan kennine arras borus harkan kennine akkas tahaalaan jawaari nauma beeku beeka gootuma beekutu beeka ayyoota beekutu beeka waanii isaanii jechuudha osuma achi keessa jiranii waan baay'eetti jira qeerroo gallakkisaa jirturra qeerroo katamaa keessa olii gallafa marturra Jawaarii fi warra hidhaa jiru warra silaa nam tokko wajji waliin agarreetu isinirra hojii cimatti jira isinirra Jawaaruma mana hidhaa keessa jiru kanallee hanqattanii waan takkarra hin jirtu olii katamaa keessa deemtanii alaabaa qabattanii olii gad deemuun iyyuun maafi faayidaa bu'aa takka isin hin qabu lubbuu keessan isin ajjeesuu jedhama malee bu'aa isin hin qabu yoo sammuu qabaattan kara keessaatiin xibbee irratti taphadha yabees raas rubbat malaal hojii manaa irra dalaga hojii mana akkam goonaa akkam silaarraan tana isiniyyuu nafxanyaa fakkaattanii namicha kana karaa inni hin beekne qeerroon Itoophiyaa keessa jirtan wal taatanii jechuudha namni 500 namni 1000 takka waan feetan hojjechuu dandeettan namni sammuudhaan waan hin goone hin jiru namni sammuudhaan bishaan fadhe daakee baha ibidda fadhe keessa baha siniif galaami manni tokko amma yoo sitti qabate manni kun amma yoo natti qabate akkaataa itti keessaa bahuun hin jiraan osoo qaamni kee waan takka sin taane osoo qaamni kee sin guban sammuu keetiin jechuudha yaani wanni itti keessaa baatu sanillee bakka tana jiraachuu qaba silaa misaaliif bakka kana qorqoorroo wayinaa jiraatte qorqoorroo samuuf fadhee keessaniin bahaa jechuu mala osoo qaamni kiyya nan gubatiin osoo uffanni kiyya narratti gubatee natti qabatiin qorqoorroo san ifirra kaayee ibidda san keessaniin ba'a waan awwala itti baataniin san lafa kaawwattaniiti san booda yabeessiraa bakka hojii manaa siniif galaami qumaara irratti taphattan garuu oromoon teenya lammiin tiyya akkam gooti seetan ifaa bilisa deemti bakka gilxii adii
aduma deemtanii sin adiin hin taatu bara ammaan tana bara ana kana jechuun hin taatu bara Jawaari fuun taane Hacaaluu fuun taane siniif galamti isin warra kalee warra chokolaata amma ganaa qeerroo lafaa guguddataa jirtu tanaa miti ummata goota sila qabsoo keessa waggaa meeqa tureeyyuu homaa hin gooneef siniif galamti adiin homaa hin goone kanaafu karaa jalaatiin qumaara irratti taphachuu qabdan nafxanya siniif galami isaanuu bakka namni hin agarre mana haraqee keessa taa'aniiti ቤት መንገድ እንሂድ ቤት ብንሄድ ነው ነፍሳችን የምናተርፈው ቤቱ ጋር እንደዚህ ስንኖር ነው ጃኒቲ ማና ሐረቀ ከተታኒ ወልተሃኒ ወልተመካከረኒ ወአሜ ቀፍጠታኒት አቺ ገባሃኒ በር አማሪ በር ቀልቢ ቀብዲ በር አማራ ከኦሮሞተኛ በር ቾኮላታም ዲበር ስኒፍ ገላምቲ ገሩኑቲ ኦሮሞን ጊዜ ከሙ ጊዜ ተኮካኔ በከተኮ ጀኔ ዲቤ ዶፍኔ አኩመ ነማ intala takka bakka takka kenne intala kudan bakka takka heerumsiisetti sargi goona san boodammoo xiqqoo jannee guyyaa 3 boodammoo cadhisne baqee dhume chokolaataadha wanni isaa siniif galaami akkas taanaa jechuudha akkas ta'uun irratti hin jiraatu maaliif arra jaalattanis jibbitanis Itoophiyaa keessa jirtanii biyya keessan keessa jirtanii bakka irraa itti godaantan hin qabdanii biyya dheeyxan hin qabdanii tanaafuu akkaataa itti nafxanyaa kana jala itti baatan yaada akkaataa itti nafxanyaa kana jala itti nagaa uumuu dandeechan yaada wanni ani sinin jedhu kan innaa warra walloo biras akkasumatti haasida kanarraa cabsa biyya jirtan keessaa dhaqaa bira dhaabbadha dhaqaati biyyuma jirtan keessaa dhaqaa bira dhaabbadha mee maqumaafuu dhaqaa bira dhaabbadha ka biraa dhiisa nuti dhaqaa lola hin jenne dhaqaa dhukaasaati du'aa hin jenne garuu maqumaafu bira dhaabbadha qabeenya isaan saamaman kan miidhaman kan laalaa fi miidhaqaati arraan tan hono ummanni walloo haasaa jira miidiyaa guddarratti haasaa jira namni tokko nutti dhufee nu laalaa hin jiru inna baay'ee rakkoo nurra gahee jira nama 200 fi nama 60 meeqatu harkaa dhume xayyib eega namni kun hundi harkaa dhume ganaa qabeenya isaaniitillee duuba deemanii qabeenya gandi kun jala arraa dhume qabeenya gandi kun arraa du'e duukaa gizee gurrattu nafxanyaan amarri gizee duukaa horii isaanii re'ee isaanii akkuma reefu isin jedhetti yoo jalaa gurratan xiqqoomallee garaa isinaa nyaatu xiqqoomas isinitti haa dhagahamu xiqqooma jechuun xiqqooma laa isinaa quuqu dhaqaatii daawwadhaa fi dhaqaatii laalaa fi sagalee tahaa fi waan qabdanii wal bira dhaabbadha inna arrantan yoo isaan bira dheexanii yoo karakkoo kana arrata kaffalattan taate isaanis boru rabbi arsii keessa waan akkanaan fidini harargee keessa waan akkanaan fidini isinitti dhufan jechuudha egartanii miti akkuma gaafa dhiyoota naasan dhaqa bira dhaabbadha mee maal taatan ja'aniiti bira dhaabbadha waan isaan tahan rakkoo isaanii arrata kaffalama isiniif jirra ayzoo ja'ani ifitti qaba tababbara akkasumatti gammachiisaa biraa deema ummata ijoolleen jalaa dhumtes namni jalaa dhumes qabeenya akkasumatti jalaa dhumes manni jalaa gumames ayzoo jedhaani tababbaraati obsisiisa akkasitti biraa deema silaa waan biraa isaanu bari qabeenya bichaa waan nama godhuun homaati miti bara maallaqa namaa kennuun bichaan bu'aan qabu bara yoo bira dheexanii arraan tana qabeenya isaanii akkasitti jalaa gubate san bakkuma gubate sanii waan hafe tokko yoo keessaa fuutanii fi qarqaartanii bira dhaabbattanii isiniif jirra amshir jettaniini du'aa'uma gootanii fi sabrii rabbi isinii haa kennu jettaniini eebbistanii biraa deemuu nu bari waan jabaa bar waan jabaadha kanuma bar wanni isin gootan kanuma waan biraati miti isiniif galee kawma ta'ana ka hunu akkatti nula deemee gowwaa usnaan jedha aboo neela bee yoo si ta'uu baati callisi nan arrabsini ana garuu amma beetani nama bilog godhe fixeeyyu amma dhiise ani komentii ilaalu komentii yoo ilaale niin aara haasa kiyya dhiiseen kara komentii garagalaa saniifin komentii ilaale dhiifama komentii ilaalu inna akkas ijoollee Itoophiyaa jirtu yaa qeerrawwan akkasumatti abboon illeen ka'aati warra wallooti sagalee taha wanni isin ustanii tatteettan tokko hin jiru arra kadhumaa jiru obbaleetti teessan jaartii teessan akkasumatti obboleessa keessan ka'aati sagalee tahaa fi warri asallaa jirtan arsii akkasumatti arsii guutuu baaleen jirtan shaashamanneen jirtan eteyyaan jirtan adaamaa jirtan addisaabaa jirtan maaluma hojjettan maqaaf Oromoo 50 miliyoona 50 meeqa
aboo rabbi sin lafarraa haa fixu jechuuf abaarsa. Ka'aati sagalee taafi ka'a walii dirmadha. Ka'aati walitti koottaati rakkoo keessan walirraa takaffalama. Arra lakki osoo isin achi keessa jirtanii warri Suudii jiru warri Ameerikaa jiru Suudii jiru dhufee isin wanni jedha lakki dhufee isin bira dhaabbata. Warra Suudii qarqaarsa irratti dhiisa. Kasanii achi ka'aati walii dirmadha. Ka'aati wal bira dhaabbadha. Ka'aati biyya jirtanii walitti koottaa wal rakkoo keessan walirraa fufudhadha. Hanga dandeettanii iyyaa bahaati. Arraan tana rakkoo warra wallooti irra geesse boru asallaa dhufti. Boru akkasumatti baaleen dheetti. Boru akkasumatti harariin dheetti. Boru akkasumatti jimma keessa dhufti. Osoo isin afaan bantanii tatteechanii warra wallooti jettanii isinitti dhufti. Isiniif galami. Namichi ka Affaarii yudhaqe Affaar Hawaash Arbaa, Hawaash Sabaat, Arba Rakkattee, Bordoddee, kara ciroo jechuu kara ciroo kara Harar seenee jira namichi. Ka achi yudhaqe Abiyyiini ummata Affaar fixaa ka jiru Harargee fi Arsii fi warra Jimmaatirraa ni hafa jettanii abdii hin kutina. Kanaafu yoo arra isin kaatanii warra wallootii falmattan boru isinii dirmata. Nama sadaqateetu sadaqaa akkasumatti harki deebi'aaf nu maal jedhanii mooyni nu baala malee hin tolu. Yaa lammiiti ya mooyni nu baala malee hin tolu. Walmalee maal qabnaa jettee reedooniin takka ganama duraan gizee Itoophiyaatti gizeen dhageeffadhu. Akkasii qabbanni baay'ee hin qorra. Ani ka qabbanaa maal dubbadha yaa boo lammiin kiyyaa dhumu jirti. Wallaahi baay'ee takka garaana nyaatananii akkumaan ta'u wallaalee. Wallahi ammaan sana warri Suudii keessa illee ustanii chokolaattaan ta'ina. Ustanii dibbee qullaa hin tumina. Ustanii miila qullaa lafan deemina. Wanni ani isiniin jedhu karaan kun haa banamu. Arraan tana Itoophiyaa haadha teenya jira, abbaa keenya jira, obboleessa keenya jira, obboleettii keenya jira, maatii keenya jira. Isinii galaami. Anuu ilmoo afuriin qaba. Ilmoo afurii fi haadha kiyyaa fi abbaa kiyyatu jira. Kanaafuu chokolaattaa ta'uu hin qabda. Afaan qullaa bichaa liibirraa fi biyya namaa keessaa lafuun dhiirummaa miti. Karaa naa banamu qadhadhaati gala falmadha. Namni saba keetiif quuqamtu amma ijoollee Suudittiin tara. Namni saba keetii quuqamtu jettee galtee falmachuu. Suudii keessa ashandaa hin taane hin dhahina. Bas qarqaartan qarqaara. Qarqaartan maallaqatti erga. Namarratti ergamutti erga. Sanii achitti abiyyiin akkana, abiyyiin naftanya, abiyyiin akkana anumarraa takka arraba akkana haadhaan. Maaliif nuti warri Suudii keessaa warri Itoophiyaa keessaa gizee itti yaadu silaa ummata kana bira hin jiru. Nuti ka jirru biyya namaati. Biyya namaa kana keessaa dubbachaa jirra akka barbaannu. Dubbii nuti dubbannu nafxanyaa guba. Nafxanyaan gizee gubate akkam godha. Aarii keenya, aarii namni biraa dubbatu ummata miskiina irratti bahaa jira. Ummata Itoophiyaa irratti bahaa jira. Akka naanuu aarii nuti Jawaar jaalannu ummata fixaa jira. Aarii nuti Baqqalaa Garbaa jaalannu ummata fixaa jira. Aarii nuti Hamsaa Booranaa jaalannu ummata fixaa jira. Isiniif galaamti. Ummanni Itoophiyaa keessa jirtanillee if qusadha. Akkasumatti warri Suudii keessa Ameerikaa keessa jirtanis sila nafxanyaadha. Kana keessaatiin qumaara taphadhaa malee ustanii akka isaan arraan tanaa ummata Oromoo miskiina ka waan takka hin beene ka biyya keessa isa bira jiru akka fixu hin godhina. Wanni isin gootaniif takka hin jiru. Wallahi dhugaa isinitti dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Dhagaha namni na dhageeffatu namni na dhageeffanne bahina jala ani waan garaa kiyyaa niin dubbadha. Madaa garaa kiyyaa niin dubbadha. Mudhii kiyya hidhadheetiin dubbadha laa. Ruuza kiyya nyaadhee wandoomii kiyya nyaadhee garaa kiyyaaf guutee hidhadhee niin dubbadha. Gaafa biyya galas fadhu abiyyiin na haajjes fadhu haadhiisu. Saba kiyyaaf dhugaa jirtu dubbadheetiin du'aa jechuu. Isiniif galamti. Wanni ani isiniin jechuu barbaadu. Suudii keessa Ameerikaa keessa teettanii sila nafxanyaa taphattan kara keessaatiin qumaara taphadhaa malee rrr jettanii ummata Itoophiyaa jirurratti namicha hin kaasina. Namichi baay'ee nama fixaa jira. Baay'ee guyyarraa kan namni hin duune hin hafu. Yoo shaneedha ka ja'amu ta'e numa du'a namni. Abu kuno maal yala deemee natti erga baangaanii haadhara. Kalleelli baangaanii haadhara. Alabbaa isaan yala deemee wanni jedha kun arraba natti baasa. Ani san beeku baangaaniidha. Achumatti dhalaa baratti irratti ta'u inni jedhi deemi taca maallaqe. Bes. Faakiu baangaanii. Akkasii maal isiniin jechuu barbaada?
Suudii keessa teettanii Ameerikaa keessa teettanii ummata miskiina waan takka hin beekne ummata karaa itti yoo jalaa fiige jalaa itti bahu hin qabne ummata humna hin qabne irratti hin kaasinaa namicha dandeettan karaa keessaatiin qomaara taphadha akkuma isiniin jedhe dadhabda usaa taa'a teessanii arra waboo bira dheexanii hidhattanii loluudhaaf biyya namaa jirtan adaba fitti haa goonu tokkoffaa duraa kana adaba fitti haa goonu biyya namaa keessa teennee abiyyi arrabsine abiyyiin aarii keenya ummata miskiina yoo jalaa fiige bakka itti baane hin qabne ajjeesaa jira isiniif galaa miti afaan keenya adaba fitti haa goonu arraan tana isaan bira yoo jiraanne dhugaadha waan feene dubbanne chaas jennee kaasne wajjii yoo dhumnes yoo wajjiin qarqarres rakkoo hin qabu garuu anumarraa takka akka kiyya abiyyi arrabsitu hin jiru garuu innis leen nun dhagahu garuu ijji isaa ni agarti namni isaa wajji hojjetu ni argaa adagaa nama keenyarra keessaa jiran arra guddina harki arra guddaa nama abiyyi jibbu harki arra guddaa nama abiyyi uff jedhu harki arra guddaa nama abiyyi xayyafu harki arra guddaa nama isaaf gubatee jiru tanaafu inni aarii kana maal godhaa jira seetan Oromoo teenya miskiina tajalaa fiiddee bakka itti baatu hin qabne irratti baafachaa jira akka aarii kana Oromoo keenya irratti hin baafanne warri Ameerikaa jirtan warri Suudii jirtan lash jedha karaa sanitti haalaallu mi amma iyyine arrabsine gaggara galchine ol gara galchine bineensa goone waraabeessa goone kuruphee goone waan hunda goone beektanii suuraa isaa wanni finne takka hin jiru miti warri Suudii jirtan warri akkasumatti Ameerikaa jirtan wanni goone takka jirti hin jirtu sinigale inna aannan ka maal taheetu maaltu bareeda jedhanii wanni an jechuu barbaade Oromoo teenya ka dhumaa jirtu tanaatu garaana nyaate malee sodaa abiyyiin qabu abiyyi faakiu jedhaan laalan nafxanyaa faakiu nafxanyaa daawon faakiu jedha arras borus Oromoon sin jaalattu faakiu jedha yaani garuu gizeen achi laalu afaan bichaan haasofne wanni fidu dandeenya takka hin jirtu nuti ummanni biyya alaa jirru sila isa kana akkaataa inni itti Oromoo keenya itti dhiisuu qabu yaaduu qabu malee arrabaa wanni dhufu tokko hin jiru sila chokolaata tahuu baanne qomaara kana keessaatiin taphanne baay'ee bareeda baay'ee jechuudha siniif galame akkaataan kiyya waan an jechaa jiru siniif gala arra namni osoo waan tokko beeku akka nama sodaatetti gajji'ee waan san keessa tarillee bar nama sammuu qabu nama beekaa bar waan takka jalaa fiidee bahullee bar jalaa fiidee jalaa bahullee beekamtiidha dhiirummaadha sodummaa miti dhiirummaadha jalaa baafatte kaa lubbuutee baafattee bar sinigalee sanaafu warri usneetuma biyya namaa keessa teennee ummata nafxanyaa fi Oromoo walitti kaafne chaas jennu kun haa dhaabbannu haa ligdoofnu yoo dhiirummaa qabaattan yoo dhiira isin godhe galaati qabsaa sini galan galaati hidhadha waboofaa bira onoo akkatti xiyyitiin kun taalaan taa'u shuguxiin akkasitti ka abbaa dhabee tattaa'u qawween jechuun galaati hidhadha gizee karaan baname maallaqaanis galuu ni dandeenya ummata miskiina mana hidhaa jirutti karaan cufame malee maallaqaan galuu ni danda'an amma sinigala akkasitti asteenye yaazu dhiqaquun ani akkasi hin barbaachisu nuti yoo as akkatti dibbee qullaa dhoofne inni maal godhaa jira hisaaba dalagaa bar ummata Itoophiyaa jiru irratti waan badduu raawwataa jira namichi kun nuti ummata lubbuu keenya ka Itoophiyaa jiran miskiina umaa hin beekne baraaruudhaaf adaba ifi godhuu qabna afaan keenya eesuma mootiin eesuma halaqaan ummatuma keenyan ajjeesin karaa seeraatiin deem bas suma mootiin maaliif hanqa guyyaan dhuftu barri nuti Oromoo waan nuun galini jira bar waan wallaale tokko jira anu waan san beekuu hin dandeenye waan nuun galini jira bar sila akkaataa itti fayyadamnu karaa kanaa miti bar garuu wanni san akkamna dura deddeemaa garuu anu haasa'uu hin dandeenye sinigale waan nuun galini jira nutuu waliin taane beektani sila nutuu wal taane akkanaa miti nutuu waliin taane tiyyatuni
adda isinii baasee isinii waan nutu waliin taane arratti isiniin je'eef maalidha silaa nuti bakka jirru gorsa keenya fudhanne nama keenya kadhamu bira dheeyne bira sodaata akka malee bira dhaabbanne ifi ammas waanuma tokko nu gisee hunda wal bira jiraanne akkanaa miti garuu nuti waliin dhagge tokko yoo asii ka'e tokko hin taa'a sini galee tokko yoo du'e tokko hin kolfa kana rakkoon kee garuu arra guddinna maal seetan nuti ijoolleen suudii keessa jirru ammas arra deebi'een dubbadha ammas arra deebi'een dubbadha waan hin taane godhuun irratti hin jiraatu sini galee dubbiin sammuudha malee waan akkasii godhanii fi miti tanaafu jabaadha waan akkasii sanirraa ifeega nama akkasii sanillee gorsa nuti yoo dandeenye qomaarii kara keessaatiin taphachuu qabna arrabni homaan fidu suuraa nama gaggaragalchuun homaan fidu bas waan hin taane walitti erginee wal arrabsuun homaan fidu nuti warri ijoollee Oromoo taatan warri akkasumatti quuqama Oromoo isinitti jiru osoo beeytanis akka nama hin beekne hin tahina beeka hanqa ammaan duraa taphanne beektani karaa hundatti taphannee jira amma achi garuu wanni akkasii akka nurratti hin deebine wal gorsa ijoolleen Oromoodha ijoolleen sabni keenya gisee akkatti gisee isaan nurraa du'an garaa nu nyaatu kun wal gorsa Please suuraa abiyyillee dhiisa wanni arrabaa fi suuraa namaa baballeessuun dhufu tokko hin jiru yoo sammuu qabaanne sammuudhaan deemna akkasumatti qomaarii taphachuudha isin galee malee kuni bu'aa hin qabu ijoolleen abiyyi gargaartu nafxanyaan abiyyi la deemte waan fete gootu haa gootu dhiisa isiniif galaami dubbiin sanii miti dubbiini akka nama hin beene usanii ifatti bahuudha akka nama homaan beene tahanii ifatti bahuudha malee karaa kanaanillee agarree jirra tahafteen ammoo qarqaarsa warra Itoophiyaa irratti adegaan tokko deemaa jiru akkuma qarqaarsa godhaafi jirtanitti itti jabaadha sirritti qarqaara warri walloo baay'ee garaa nama nyaata baay'ee nama azaazan baay'ee keessa keenya nu nyaatani waan goonu tokko hin jiru garuu innaa bakka jirtanii sagalee tahaafi warri Suudii keessaas warri akkasumatti Ameerikaa keessatti warri beejibu guddaa qabdan akkasumatti warra Itoophiyaa jirutti gadiyya wanni isin tatteettan tokko hin jiru ka'aati sagalee tahaafi jedhaanii itti iyyaafi itti dubbadhaafi inna tahafteen nama namaaf dubbate rabbiitu akkasumatti waa hunda keessii kafala arraan tana isini ummata wallootiif yoo waan tokko gootanii isaan zajaanuu deebisan jettaniiti miti rabbii tokkicha jechaa fi rabbiin kalee walitti muslima nu godhe nu uume dhiiga keenya tokko godhe innaa maqaa keenya Oromoo tokko godhe saniif jechaafi malee isaanii jechaafi miti jechuudha tanaafu waan qabdan wal bira dhaabbadha duniyaan taanaan tahunoo ummanni wallootu ka horii 50 qabu horii 40 qabu arraa du'aa jiru kana duniyaan tanuma lubbuun tanuma bar lubbuun tanuma lubbuun arraan tanuti qarshii 100 takka baankii keenya 300 400 baankii keenya soofaa arabaa keessa kanatti tatteenyutu ni bar lubbuun tama akkuma arra walloo nama 260 irraa du'etti arraa duunu tana bar lubbuun siniif galaame hanga jirtan bashak jedha tabadha nyaadha dhuga fuudha itti fuusisa ammas sadaqadha namaasis dubbadha tabadha bashannana bas tana wanni biraa wanni jirtu takka hin jirtu allubbuuti tana amma ishiin tun tanumaami gizeen jedhu gizeen akkana nama du'u kana argu wallaahi baay'ee tokko bakka fataa zanaa jedhe waan qaburraa sadaqadhe hanqaan jiru saba kiyyaaf dubbadhe abbaan fedhe na dhagahe na dhagahuu baate dubbadhe waan fedhe dubbadhe jechuudha akkasitti du'ullee qarnan jedhu maaliif Oromootiyaanillee wal baree jechuudha siniif galaame inna akkasi ani simbichaan qarqaara jechaan jiru ani gaafa ergullee niin erga akkuma huno gizee kaanuu afaaniin banaami liibirra tanaafu gaafan ergusanis isinumatti agarsiisetumaan hay akkas jenneetuma gaa akkuma tahutti waliin jennaa jechuudha kophaa keessanitti iyyaan jiru ani kophaa keessanitti osoo hin ta'in ifittillee numaan himaa jechuudha akkuma isin bichatti himu bichaa miti jechuudha
Tanaafu jajjabee koo jajjabaadha uummata waboo biras akkasumatti dhaabbadha. Arra isaan nuuf jecha huura keessa deemaa jiran dhagaa fi biyyee fi qabbanaa fi muka kanaa fi bineensa meeqarraan akkasitti bishaan galaana shamaa lafa yaa'u dhugaa akkasitti oromummaa keenya fiduu fi tokkummaa keenya walitti nuuf dabaluu fi akkasumatti dhiiga keenya kana akkatti lola'u kana dhugaa jirtu baasuu fi tanaafu qeerrawwan Itoophiyaa walloo bira dhaabbachuun uummata waboo bira dhaabbachuun jabaadha. Lubbuun arrata walloo duute lubbuu teessan. Isinillee akkasumatti boru du'u deemtan tana beeka sirriitti tana beeka. Arraan tana yoo nuti wal bira dhaabbatin eenyuun dhufee nu bira dhaabbata? Tigireen dhufee nu bira dhaabbata? Amaaraa dhufee nu bira dhaabbata? Tanaaf